Akka mul'atan kabajamtoota daawwattoota keenyaa Oromiyaa News Network irraa oduun isinitti himaa oduu waliinaan badhaatu taakkalaati. Itoophiyaa keessatti gatiin boba'aa dabalamuusaa ministirichi beeksise. Boba'aa xiyyaarri ittiin balali'u irraa kan hafe gatiin akaakuu hundasaa kaleessa galgalarraa kaasee dabalameera. Sababa gatiin boba'aa addunyaa irratti dabaleef biyya kana keessattis gatiin qinxaaboo kan beenzinii, keeroosinii, naafxaa adii akkasumas naafxaa gurraacha, qal'aa fi furdaan akka dabalu taasifamuun ibsameera. Kanaaf Finfinnee keessatti gatiin bittaa qinxaaboo litiraan beenzilli qarshii 82 fi saantima 60, keeroosinii fi naafxaan adii qarshii 83 fi saantima 74, naafxaa gurraachi qal'aan 65 fi saantima 48, akkasumas naafxaan gurraachi furdaan 64 fi saantima 22 akka gurguramuuf ministeerri daldalaa fi walitti hidhinsa naannolee ibsa kaleessa galgala baaseen beeksiseera. Gamaggamni raawwii waliigaltee Piriitooriyaa lammaffaa dhimmoota loltoota hidhannoo hiikkachiisuu fi haala buqqaatotaa irratti mari'atamaa jiraachuun dhagahame. Gamaggama tarsiimoo lammaffaa raawwii waliigaltee Piriitooriyaa kan marii siyaasaa adeemsa loltoota adda bilisummaa uummata Tigraay duraanii hidhannoo hiikkachuu, bittimsuu fi hawaasatti makuu akkasumas haala buqqaatonni gara qe'ee isaaniitti deebi'an xiyyeeffatee kaleessa gaggeeffame ilaalchisee pirezidaantiin bulchiinsa yeroo Tigraay miidiyaa hawaasaa irratti ibsa laataniiru. Obbo Geetaachoon barreeffama miidiyaa hawaasaa karaa toora eegsisaanii irratti maxxansaniin walga'iin kun dhimmoota hojii irra oolmaa waliigaltee Piriitooriyaa ilaallatan adda addaa irratti xiyyeeffachuu ibsaniiru. Hirmaattonni marichaa adeemsa buqqaatotaa gara qe'ee isaaniitti deebisuu irratti fooyya'insi mul'achuu akkuma jirutti ta'ee adeemsa kana lixa Tigraay keessatti haala guutuu ta'een akka raawwatamu gochuun barbaachisaa ta'uu hubachiisaniiru. Kana malees haala adda bilisummaa uummata Tigraay irra deebiin boordii filannootti galmaa'uu danda'uu fi haala baqattoota Tigraay Sudaan keessa jiran irratti mari'atameera. Obbo Geetaachoon buqqaatonni kunneen yeroo ammaa kana dararaan mudachaa akka jiru eeraniiru. Akka isaan jedhanitti taanaan bakka bu'oonni paartiilee lameenii dura taa'aa Komishinii Gamtaa Awurooppaa Muusaa Faakii Mahamat adeemsa falmii kanaa irratti ibsa kennaniiru. Walga'iin kun gamaggama tarsiimoowwan jalqabaa bitootessa 11 Finfinneetti gaggeeffame hordofeeti gaggeeffame. Walga'ii jalqabaa booda mootummaan federaalaa fi adda bilisummaa uummata Tigraay waliigaltee waraana dhaabuu mallatteessan hojiirra oolchuuf kutannoo qaban ibsuun ji'oota muraasa keessatti irra deebiin wal arguuf murteessanii turan. Baqattoonni Itoophiyaafi Eertiraa Sudaan keessatti argaman balaaf saaxilamuu isaanii dhaabbanni mirga namaaf falmu ibse. Waraanni Sudaan gara mooraa baqattootaatti dhiyaachaa dhufu hordofuun lubbuun baqattoota Itoophiyaa fi Eertiraa Sudaan bahaatti argamanii balaadhaaf saaxilamaa jiraachuu jaarmiyaan mirga namaaf baabsu Human Rights Watch beeksise. Akka jaarmichi ibsetti waraanni Sudaan gara naannolee Sudaan bahaatti babal'achuun bulchiinsa Gadaarii fi Kasallaa bakka buqqaatonni Itoophiyaa fi Eertiraa itti kooluu galanii jiranitti dhiyaachaa jiru. Itti dabaluun waraanni amma humna addaa Sudaanii fi raayyaa ittisa Sudaan gidduutti taasifamaa jiru bulchiinsa seenaa kan bulchiinsa Gadaraa fi Kasalaa waliin waldaangeessuu keessatti gaggeeffamaa jira. Dhaabbanni Human Rights Watch baqattoonni Itoophiyaa 40,000 ta'an bulchiinsa Gadaraa fi keessatti mooraa baqattootaa keessa akka jiraatan beeksise. Dhaabbanni mirga namoomaa idil addunyaa kun lubbuun baqattoota Sudaan miliyoona 1 ol balaadhaaf saaxilamee waan jiruuf yeroo gabaabaa keessatti iddoo nageenyi isaanii eegamuu danda'utti geeffamuu akka qabu ibseera. Dhaabbatichi tooftaa nageenya baqattootaa eeguu yookiin karoorri gara iddoo biraatti geeffamuu dhabamuun lubbuu baqattoota mooraa keessa jiraatan balaadhaaf saaxila jechuun yaaddoo qabu ibsateera. Keessattuu humnoonni Tigraay waraana Sudaan deeggaruun lolaa akka jiran jechuun himata banuu hordofee humni addaa Sudaan kun lubbuun namoota Tigraay irraa buqqa'anii Gadaraafitti argamanii balaa guddaa keessa akka galchu ibseera.
Baqattoonni Itoophiyaa bulchiinsa gadaraa fi keessatti argaman hidhuu jumlaatiin dararamaa jiraachuu akeekuun magaalota godina gadaraa fi keessatti lammiileen Itoophiyaa hedduun aangaa'ota magaalichaatiin hidhamanii akka argaman beeksiseera. Sudaan kibbaan waliigaltee laga Abbayyaa raggaasifte. Mariiwwan garaagaraa gaggeeffaman hordofuun paarlaamaan biyyoolessaa Sudaan kibbaa waliigaltee haala itti fayyadama bishaan Abbayyaa raggaasise. Ministirii haqaa fi dhimma heera mootummaa Rubeen Maadoolaa waliigaltichi muddee 7/2023 akka ragga'uuf mana mareef dhiyeessanii kan ture ta'us mariin gaggeessaa waan tureef waliigaltee kana raggaasisuu hin dandeenye. Ji'a 7 booda dura taa'an koree addaa qabeenya bishaanii fi jal'isii Gaatulaak Reekjaak hagayya 2023 keessa mana marichaatiif gabaasa dhiyeessee ture. Sudaan kibbaa laga Abbayyaatti fayyadamuudhaan bu'uuraalee misoomaa eegaluuf qophii ta'uu dubbii himaan paarlaamaa Oliivar Moorii ibsaniiru. Biyyoonni gurguddoo 11 yaa'a bishaan Abbayyaa keessatti argaman Itoophiyaa, Sudaan, Sudaan kibbaa, Masrii, Ruwaandaa, Taanzaaniyaa, Yuugaandaa, Buruundii, Riippaabilik Dimokiraatawaa Koongoo, Eertiraa fi Keeniyaan dabalata. Waliigaltee bu'uura gamtaa yaa'a bishaan Abbayyaa akkaataa itti fayyadama bishaan Abbayyaatiif haala mijeessuun guddina itti fufinsa dhaloota ammaa fi egeree mirkaneessuudha jedhameera. Akkasumas komishiniin bishaan laga Abbayyaa hundeessuuf hojjetamaa jiraachuu ibsameera. Waliigaltee kana raggaasisuun Sudaan kibbaa humna maddisiisuu dabalatee qabeenya laga Abbayyaatti fayyadamuuf haala fooyya'aa kan uumuuf ta'uu eerameera. Caamsaa bara kanaa manni marichaa sababa walii irraa bu'uu mariilee garaagaraatiin waliigaltichi osoo hin raggaasifamiin harkifachuu ibseera. Sudaanii fi Masrii waliigaltee bishaan Abbayyaa mirga itti fayyadama bishaanii keenyaa ni huba jechuun waliigaltee kana mormaniiru. Waraanni Israa'el jiraattonni Gaazaa hundi isaanii magaalaa Gaazaa gadhiisanii akka bahan ajaje. Waraanni Israa'el jiraattonni magaalaa Gaazaa gara kibbaatti akka baqatan ajaja dabarse. Waraqaawwan samiirraa gadarcaasuun jiraattonni tokkoon magaalaa Gaazaa hundi isaanii akka bahan kan ibsudha. Dhaabbanni biyyoota gamtoomanii ajaja darbe kanaan yaaddoo akka qabu ibseera. Erga waraanni eegalee yeroo lammaffaaf jiraattonni Gaazaa hundi isaanii akka bahan kan ajajaman. Torban lamaan darban humnoonni Israa'el aanota hedduu hidhattoonni Hamaasii fi Islaamik Jihaad jedhaman of ijaaraa jiru jedhanii deebi'anii seenaniiru. Hamaas gama isaan sochiin Israa'el taasisaa jirtu waliigaltee dhukaasa dhaabuuf kanneen ugguraman gadhiisuuf kaayyeeffate danquu mala jechuun yaaddoo qabu ibseera. Yeroo ammaa uummanni 250 ol magaalaa Gaazaa keessa akka jiraatantu himama. Haa ta'u malee qajeelfama waraanni Israa'el kenne kana kan morman akka magaalichaa hin baane himaniiru. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenyaa oduu narraaf qabnu kana fakkaata turtii gaarii.